Rabbi jechan dhiftuu namaaf. In dhiisu akkatti waa dhiisaniif akkatti hin dhiisne jira. Aboo rabbii jechaa siin jaanii bar hay. Isa tamma dubbatte deebiin kennee ka'a. Dhaggeeffadhu. Waan meeqa Hayyee. Rakkaanillee nama ustaad amma anillee suquufete jira wallaahi lazim. Amma khalifa guddaan kun Wallahi ibsa. Ibsa yoo wallahi ibsa ani namni tokko dhaabbaduu naan jeniin dhaabbaddan. Dirqama no amsa shejjaa fi nobs. Maqaa kee kan si kaaseef dhaggeeffadhu. Ati achi qabdee akka biraatti qabdee asoo taayyuu anadha kan akkas jedhee yeroo sana okay mutna qabadu si deebisa mutna qabadu thank you bagana kaaftee maqaa ani maqaa si kaasuuf hin kaane because ani blog si godhee waan jiruuf personally maqaa keessa kaasuuf ani mirga social media naa kannee miti naaf takka eegaan blog si godhe naafeti eegaatti maqaa kiyyan kaasti ani leen si kaaseen sitti hima Sinigale hariiroon yoo hariirummaan kaan haftelleen tamantummaa sun tobbolummaa sun ni jirti beeka wajji haasa'u wajji taphachuu akka fedhawwanni jechuudha. Kun akkasitti waan akka badawwanni hin qabu. Haa ta'u garuu booniyyee ati mammabaan ammas jaartii lammaffaan ni taataafi gaafii takka. Hariiroo jaalalaa oduu si dhiyeesse irraa taqabbalta. Kun qulfiinsi harka jirti jechuudha. Dhageesse? Kan itti aanu immoo mammabaan akkasiin kun inni xiyyaan malli galeetiif jira haa jiraatu jiru isaatii gubatus isaa itti gaafatamus isaa itti fincinqinaa jechuun barbaada. Maali ennaani karra sitti mi'aawu abbumaa beeka karra itti maallaqa argadhu jeefii gujiraa namni kun maallaqa fadha. Yoo dandeessan lakkii kara kanaanis ni jiraattanii walitti qabdanii itti kannitanii kara kanarratti deebisuu. Lakkii kara naan akkana sii goonattanii halaaka sin kaayinaani. An dhugaan isin hin jaa. Dhugaan jirtu tanuma. Wanni wal cinqaniif hin jirtu. Kan amala isaa odoo beektanii keessaa mara akkas jechuu miti. Karri ittiin yaa ni beeka arifa dhugaatti mabbaan isaa galtee jirtan akka kiyyatti maali ennaani maallaqa barbaada jiruu isaa firraa jiru barbaada akkatti jiruu isaatti firraa jiran kara kanaan ni jirti argee jira maallaqa meemuuti kanaaf haadhu abaaza Wallolu jira mee dhaggeeffadhaa boo gaafadhaa mee usin jinaani. Gara jaalalaata keessatti immoo qulfii harkaa qabdu inni jaalatu mirga qaba namni nama duraan jaalatu akkuma jaalata eegan fuudhanillee nama jaalatu sani eegasan heerumtallee nama dubbifna gisee garii amala jaalalaati garuu bakka tanatti booniyyeen shari'aan teenyallee nu eeyyamtee jaartii lammaffaa hin taaf yoo kadhattu taate rakkoon qabu maal godhe wal cinqinaawu. Wannummaan booniyyeen naakasi godhan wanni inni ta'e caalaa ka booniyyeen taatiin jirtu isaa irra ta'eewu. Sigalee yoo maa booniyyee abaarenne mubbaan irraa arganne malee booniyyee waan taateen qabdu. Kanaanis akkasitti miyyoo jabeessaan isin jechuu barbaada. Maal jettate khalifa asirratti maal gargaartee maal godhuu dandeenya? Okay. Abuzar itti fuftaa Abuzar kana nama jabaadha mee nama nuuf jira. Duraan dursee carraa naa kennuudhaaf galatooma. Ani wanti na dhibe anumaaf isin tu na dhibe haasofni yoo isin gale anaa fi isin ummanni kun jijjiiruu deema gaashee inni kunis jijjiiruu qoy ajanda masani hamza qoy ajanda masani anaaf sin nu dhibe sin jechuun ajanda masani irra siin ummanni kun akka gaafa awwaas na infitadha dubbii baan dhorgan gara dhorgan jedhani qoy hamza afaan miyaase ayyaka an dhugaa jirtu isinima ummanni kun ummata akka gaafa jannanni karaa shawaa deebite jedhan ajandaan nu godhate hadhallee akhira aga dhuma ajandaan nu godhataadha. Ummanni kun jaalattanii jibbitanii walii dawwalanii maal jennee ajandaan qorre walii deebinaadha. Kaleessallee hirriba nu oolchanii hirriba nu bulchanii waan hin taane waliin haasa'anii ofii wal mari'atanii amma illee ajanda haaraya fuudhanii nu taphataa jiran kana beekuu qabdan isinillee galuu qaba. Qoy fitadha qoy. Waan jirtu dubbadha fitadha. Lammaffaa namni awwala nikaaya hidhate qoy fitadha qoy lammaffaa namni awwala nikaaya hidhate Muhammad Bayaan bichaa miti namni gadhiisas Muhammad Bayaan bichaa miti wal fuudhuun dur jirti wal gadhiisuun dur jirti karaa shari'aa rabbiitiin hidhate shari'aa rabbiitiin gadhiise deebi'ee abaarsi Muhammad Bayaan kun mucayyoo tanarratti hin ta'a yoo jenne olomaa agaafachuu hin ta'u san olomaan addaan nuu baasu. Gizema hunda immoo namoota kana ajandaa barbaadanii namoota kana raasuu namoota
kana maal jechuun namoota kanatti taphatuun annaan gal kaleessa guyyaa meeqa namni gurzaa dhabee maal jedhee inni maraate ani gurzaa bulan har'allee gaafa addaan baanii inni bultii hidhatellee ajandaan kun dhufe ajandaan ta'uun akkam nuti ajandama kana nurraa bu'uu didee waan jedhu ani gaafii isin gaafachuu barbaade. Asirratti gaafii lammataan na gaafatamteef yoonii bicaraanaa kan tan ustaazottiin gaafii ibsaan na gaafateef gaafii amma waan amma Abu Zarri jeetan irra wal qabsiisee ibsa afaanuma isaatiin obboleessa keenya Maamud Bayaan Obboleessa amala Maamud kottaan sa'aatii dabaree naa kenna. amala Maamud Bayaan sirriitti hubattee jirta waan ta'eef san jette amma gurbaan kun kalee ustaad Naasir Hamzaa wajjin gaafa haasa'u Ustaad Hamzaa Sheekh Jaabirlee walumaan dhaggeeffataa turanii yoonii fi akkaanan karaa durra diin kaddamu deebi'ee barbaadan hulaata nama naatti kaayaa hogguun gabbee mana tokkichaan keessa taa'u jiru kana qalbii nooyyoo itti malee hogguun gabbee mataa kanaan na gubbaa deemaa jee namni kun dhugaa himatee jira adeero sigalee yoo gooneefis nama keenya haa gooneefis karaa fadhee haa deemu yoo deebi'es garuu nuti hanga dandeenyutti nama keenya kana gargaarree akka inni karaa malee hin deemne akka inni gartee haatimaan banne godhuudha dirqama lammummaatiif dirqama bolummaa kan qabnu lammaffaa irratti Ramusha ammatti dawwaleetti itti Maamud Bayaanitti dubbii amma reefu jette. Qoya amantilleen beeku khalifa dhaggeeffadha asirra wal qabna. An yoo kana godhuu barbaaddan nan kafaroon jeeda ittiin haqaan qaban. No haqa san no sanimti feetu qafa. Farta feetu dhiifte garuu obboleessa keenya waan rakkate gargaaru. Alatti waan kana amantitti tana bakka salaatu yoon jeeda amma ganda kan dawwalee. No mirgan qabdu lakke yoo feetanii kafarta malee yoo feetanii malee amantiin islaamaa amantii maal kan bitanii maal kan. Dubaatti kan jawtuun jiru. Laali obboleessi keenya kun gaafa mana kana keessa taa'u kana qalbii wayyaana qabdi malee gun gabbii kana mataan na gubbaa deema gaafa jiru namni kee kun akka miidhamu yookaan akka ifajjeessu yookaan akka biraa deemuuf maallaqa kee odoo keessa jiru odoo obboleessi kee qarshii takka takkaan gargaartee qalbii isaa deebisuu dandeessutti yookaan amma amantii islaamaa keessa haa taa'u miti laalan yoo fadhe haa kabru yoo fadhe hadiisu annan naqusan garuu obboleessi keenya mataan gubbaarraa deemee mataan kiyya gizee mana kana keessa gabbee maal jootan ni wareera gaafa jiru amma duraa siif fudhee ture ni beekama Maamud Bayaanii. So gargaaruudhaaf waan dandeenyurraa gargaarree mana isaa kana lekka ulaatti kaayyatu mucaa inni ilmo dhaleef jala qabu sana adeera taanaa fi mucaan sana akka boo nuti akka Oromiyaa kana barboo uummata waan qabu hojii nyaatu habiraatillee hojii nyaatu maal haasawittinsa waan keessaa qabnu baafnee ulaatti keenyaaf mucaa ammoo tan lammadaa Ramushaa qophaayati ammaan dawwaleetti hima booniyyee ammaan fuudhetti himu wallaahi walii teenya yooti booniyyee fuute Maamud Bayaan ammaan dawwaleetti hima dhaggeeffadhu muutillee godha ammaan dawwala dhaggeeffadhu nam tokko muutan jonnaa gizee Maamud Bayaanitti dawwalu isinii mee muutna gootanii wal lolanaaf isin Yo. Ramushaan booniyyeen fuudha jee sabaataa godhu jiraati maali dubbii kana dabii qommane booniyyee. Dabii kootu isheen si godha. Bakka seentu laallatta Ramushaa itti dawwaleetiin jira wallahi. Bakka seentu laallatta feetu korbeessaa seenta feetu sammi seenta. Inni na arrabse ani atii fi isaa wani na arrabsaa beekaa. እሺ ሜ አመደ በሬና ከነ ደቂቃ ወላላ ቡፍ እንደማ ቦኒ የደበሬና አላ ገለቶማ ኦቡሌወን እጌፈዳ ሶሻል ሚዲያ ከነራ ነምኒ አኩማ ድርቀማ ቀቡ ኢትጋፈተሙማ አለ ቀባ አኩማ ሚርጋ ቀቡ ኢትጋፈተሙማ አስቀባ ረቢኒስ ሚርጋ ቆፈ ሚቲካኒ ነማ ከነ ድርቀማ ዱካ ነማላት warri social media kana kuniyyu akkuma mirga namaa laatan dirqama namaa laatan qabu eenyu mi'uuti godhadha warri bantanii jirtan obboleessa keenya Hamzaa mi'uuti godhadhu Habiibi galatoom akkuma namni tokko akkuma mirgi isaa kenname dirqamni isarra jira mirga qofaa wanti leellifamuuf tokko hin jiru tokko sakan inni kan biraanii namni obboleessa keenya Muhammad Bayaan irratti kana dura ati nama dhabaa miti as baatee social media kana irratti nama waan gaafatiin ilmi namaa waa godhee deebee nama rabsaati manni kee yuutuu tilmaamame birree amma kanaan ta'a kan mana sana hin qabne iyyuu jiraati sana gurgurattee ittiin dalagachuu dandeessa namni kana iyyuu hin qabu jedhee kan viidiyoo irratti waraabe anadha Khalifa Ahmad Hussein anumatti makkasifa baase anati akkas jedhe manni kee kan akkasiidha jechuun siif
gargaarsi maaliitu hin taane ati ofii keeyyuu nama gargaaruu danda'udha jedheen gaafa sana irratti dubbadhe. Kanaafuu sooshaal miidiyaatti baatee hin kadhatiini namni keenya diida keessa jira rakkataa jira ati immoo waa'ee kanaa naasayina asirra baatee jedheen irratti dubbadhe. Tokko isa kana inni biraan boonigi sitti waa dubbachuu dhufe siluma jalqaba. Mee rabbii kee jedhiiti ati nama qur'aana matni isaa kana qara'ee xumureerudha. Islaamummaa irraallee waa beekudha. Yeroonni laayivii kanarra ba'ee dhaggeeffadhu. Wayaa koo narraatii baasi si jedhu. Viidiyoon kun waraabama. Boor sooshaal miidiyaa kanarra adeema. Maalirraa barata namni? Wanti kun sirriidha boonii. Inni darbeera lammata isa jalqabaa akkasiin goosisiin dhaggeeffadhu. Ati warra sirbu miti. Warra utaalu miti sooshaal miidiyaa kanarraa. Itoo ati fakkeenyaaf nama sirbu dhatee nama sooshaal miidiyaa kanarraa utaalu dhateeti uffannaan keeyyuu maqaa islaamaa namatti hima. Siigalaa jira. Isa kanaaf akkasitti fiddee waan kana immoo ajandaa gochuuf jettanii waan kana godhaa jirtu taanaan rabbi sin arka. Keessaa waan kana akkasitti haasa'aa jirtu taanaan. Mee rabbii kee jedhi qoy waan biraa haafuu yeroon uffata koo narraatii baasi yookaan uffata koo dhaqinaa fidisi jedhu. Viidiyoon kun waraabamaati akka islaamaatti dubartoonni musliimaa akkasidha. Ani jechuudha uffata narraa baasee yeroo jedhu ani waan ati manaasaa isa bira jirtu see wallahi eenyuun jette jennaa siiniin jedhaanaan jedhe malee waan anaan jechaa jiru natti hin fakkaanne. Eeywa kanaafuu maal jechuu barbaade? Eeywa galatoomi. Kanaafuu maal jechuu barbaadeeni gad darbattee gadi buusuu qabda. Siif galee ati akkuma mirga qabdu dirqamallee qabda. Dirqama fakkeenyaaf warri siin fooloo godhanii si jala deemanii wanta sirraa barbaadan qabu. Ani fakkeenyaaf fooloo kee jala hin jira waan kana sirraa hin barbaadu akka dhuunfaa qotti. Akka ati waan akkasii waan fokkisaa waan gadi buutuu kana fiddaas of siistuu hin barbaadu. Keessaa walitti haasa'uu dandeessu. Mirga keessan akka barbaaddan waan kanaan olii walitti haasa'uu dandeessu. Garuu wanti sooshaal miidiyaa irraa kun dhalootatti darba. Kun janajjanaa duukaa maal wal caalame? Jechuun maal wal caala? Wallahi wanti kun sirrii miti. Atiyyuu balleessiteetta. Akkas ta'uu hin qabu. Eessan uffata narraa baasite na bara mana sitti dhageewani. Wanti yeroo inni fitate naaf deebisaa kanaaf yeroo inni fitate naaf deebisaa kanaaf na obsa isin go ahead ani haadha manaa duukaa naasaara si duukaa miti habiibi sorry Ustaad Ahmad garuu gaafii ibsaan gaafate. deebisa dirqama no amsaa shee jaabi na obsa maqaa kee kan si kaaseef dhaggeeffadhu ati achi qabdee akka biraatti qabdee asoo taayyuu anadha kan akkas jedhee yeroo sana okay mutna qabadu si deebisa mutna qabadu thank you bagana kaaftee maqaa ani maqaa kaasuuf hin kaane because ani blog si godhee waan jiruufi personally maqaa keessa kaasuuf ani mirga social media naa kannee miti naaf takka eegan blog si godhe naafeti eegaatti maqaa kiyyan kaasti ani leen si kaaseen sitti hima tokkoffaa dhugaadha ana namni miidiyaa irratti viidiyoo kee ani arge kan mana namaa qabeenya namaa usgaanurraa ibsaanurraa usgaa birraa membuunturraa godhi ibsaamuunurraa godhi niin deebisaamuunurraa dhageeffadhu Ahmad ati qabeenya namaa no hinaabba no niin deebisa I have to respond it niin deebisa viidiyoon as ba'i gaafa inni haasa'u dhageeffattanii viidiyoon ba'i no makiina loofu jira gaafa inni gaafa makiina loofu jira naanti ammattiya miira keessaa tasgabaa ani miira keessa hin jiru bakka sagalee kee gaafa maallaqa gaafa mana namaa qabeenya namaa gaddeemtanii hisaab dammanni kun miliyoona 2-3 ni baasa gaafa jettan xiqqoo hinaaffaa fakkaatti waan namni qabu kanallee namaa qooduu dhabuu fakkaatti ka gargaaru nuhi maallaqa keenyaan gargaarra ka inni silkii isaaf dura kaayee gargaarsa nu gaafatu silkii ati hin binnee fi gargaarsa maallaqa isaa fi afaan isaatiin taa'ee kadhata inni gattaa'eetuma silkii isaaf dura kaayee nu kadhachuu isaa sanuu qooduu fi dhabdee mana inni jaarrate laffa'ee jaarrate san qooduu fi dhabdee maallaqa hammana baasa maallaqa hammas baasa jettee sooshaal miidiyaa irratti dubbachuun kee xiqqasho akka nama guddaa akkaan si beekutti madaalu waan sin taane dubbatte taa akkanaa jee tan lammaffaa namni akka magartee gaafa maahammaan silaa soitu waanuma jejjii bakka koortii guddaa tokko mana murtii guddaa tokko keessa taa'ee haasa'u jiruun na fakkaatte muciyoon abbaa feete dubbisuuf abbaa feete dhiisuudhaaf hanga haadha mana keetiin taane takkatti mirga guutuu qabdi waan akkasii an foloorsii kee waan hin ta'eef waan akkasii san sirraa arguun dirqama hin qabdu I have to finish it obsi hangam fitadhu obsi
Followers namni hundi follower goone jala taa'u jira booniyye namni hundi follow goone jira namni yaadu gaadha waan intalti islaamaa takka waan baalagee waan badduu godhu namni hundillee waa ittiin gammadu garuu isiin fedha kootii fedha siit social media irra seesee waan barbaadde jechuuf waan barbaadde godhuuf mirga guutuu qabdi yoonii fi ilmi shari'aa rabbiitiin hadiisaan akkasi gatta'anii gorsanii walii himan malee sanuu akkana janii daarektii walitti himurra hadiisa ragaa godhatanii wanni hadiisa fayyadamaniif gaafa namni waa dubbatu waan dabreerraa akka waa barataniif akkasi karaa saniin tasgabbeessanii walii himan malee akkasi karaa hin taane deemanii walii hinaafanii wanni takka dhugaallee fakkaatti hinaaffaa nama duraa fakkaatti ati makkaachuun mala gaafa mana namaa shallaydu waan namni irra guddaan ni hinaaftee siin jaa miliyoona 3 ni baasa miliyoona 4 ni baasa gaafa jettu ni hinaaftee siin jaa namni kanaafi ati nama guddaadha namaa nan beeku yoo guyyaa keessaa ol dhabneetillee bilook si godhe bilook ol goone so karaa san hin deemisin jechuu barbaadeeti thank you. Kun gaadamiina keenyas haasawas ni beektaa sumaratti dhiine odoo nuti jabaa keenya nugaa akkatti nama walitti wanti akka qeerransatti wanni hin jeeni bilooko jalaa wal baasate afoonaan illa waliin jaa Ahmad kazaa bwala tapha keessanii eegaltanii jechuun waa walii abdii qabdan. Afoonaa lillahi yoo Ahmad afoonaa lillahi ustaad Ahmad afoonaa lillahi ayya akkami akkasitti wallahi afoonaa lillahi. Waa'ee afoonaa lillahi itti deebina meesa kana xumurra dura. Kuno hin ja'u bar mi'aati yaa isaa dhaqadeemi ani dubartiifillee ni qabama dubartiifillee namni tokko dhaabbadoo naan jeniin dhaabbadda haya ustaad afoonaa lillahi dhageeffadhu gaa. Hin jedhu. Maaliif hin jennu? Waan hin jenneef hin qabaa. Ustaz wallahi kuno bilooko jalaa illee si baase kuno wallahi habibi kuno wallahi si baase. Rabbii sun sodaadhuti. Kuno si baase yaa kuno wallahi follow si godhe follow na deebise yaa. Rabbi jecha dhiiftuu namaaf. In dhiisu akkatti waa dhiisaniif akkatti hin dhiisne jira. Aboo rabbii jecha sin jaanii bar hay. Isa damma dubbatte deebiin kennee ka'a. Dhaggeeffadhu. Waan meeqa waliin. Hayyee. Rakkaanillee nama ustaad amma anillee si quufete jira wallahi lazim. Amma khalifa guddaan kun. Wallahi ibsa. Ibsa yoo wallahi uteen na ani namni tokko dhaabbadoo naan jeniin dhaabbaddan. An dubartii yoo dhaabbadoo naan jettanii dhaabbadda. Wallahi rabbii jecha. Bar miidiyaa irra waliin dhuftan malee lafatti walitti dhuftanii bileen kan waliin agartanii bar. Khalifoon jedha ibsa. Please mee. Oh yoo bareedaa keenya maal na yaamtee maaliif kaanfatta khalifoodhaan jette yoo amma keenya haya akkami akkasitti. Silan si waamen khalifoodhe amma miti silayyuu khalifoodhe man si waame dhaggeeffadhu. Kuno haya kuno yoo hayyee. Irratti hin deebiin. Ahmad. Please. Deebii bar ta deebii nu dhimne bar majammara garaan keessan haa walitti saafii ta'uu isin ilma dhiirati. Maal irratti jaa qabatanii. Akkasumiti maal irratti ela yoo walitti nu araarsu barbaadde dhaggeeffadhu. Maal irratti wal dhabdanii si galaayira jedhiiti akka biraatti nu araarsi. An dhaggeeffadhu ana akkuma dhiirratti hin deemuu barbaade. Akka yookaan shamara walitti araarsuudhaaf dubbii kana keessa laaqanii dhiirti takka bakka itti walitti aartanii beektii rabbumaa jecha walii dhiisaa jeeni hayaa jee khaliifoon atis rabbumaa jecha hayaa jechuu si galee. Yaanni keessanillee walii galuu dhaba wal galuu danda'a. Kan achuma dhiiftanii afoonaan illaa ta'u obbolummaa. Kabaja keef jedhee osoo musliima taatee guyyaa sadii namni waliin dhoorgaa jaamu akkamitti ati. Ani odaan jiru wallahi odaan jiru khaliifoodhee salaamata. Duuba kan inni dhiifama siintii akkamitti dareed. Dhiifama hin godhu naman dhiifama godhuuf qaba naman hin gooneef qaba. Mirga kooti. Ibsa dhiisi bakka dhiisi habibi. Amma gama qiyyaaf rabbiin akka waa'ee keetiif nan gaafanne afoonaa lillahi rabbumaaf jecha dhiifama si godhe habibi. Sitti balleesseera taanaan dhiifama naaf hin godhin. Waama tokko sitti balleessee maqaa kee balleesseera taanaan rabbi naaf hin dhiisin. Wallahi na balleessee jira akka harree hiitanan jette balleessoo akka harree hiitanan jette. Rakkoo hin qabu kalaas dhimma guyyaa biraa. Viidiyoo narra waraabdee akka harree akka waraabessaa hiitanan jette. No dhaggeeffadhu. Dhiifama si godhe. Dhaggeeffadhu viidicha gadi. Dhiifama si godhe. Naa jecha. Viidiyoo sana gadi finnee haasa'uu dandeenya. Amma dhimmi keenya dhimma kana miti. Dhimma tarna irratti haasofte kanaaf hin deebii laadhani. Jechuun mas walitti wannan godina gaa bakka cufa bar khalifoon fixatee jira bar dubbatee. Ani maafin hin fixadhu. Maaf dubbatu yeroo nan dubbatu. Baaba keenya irraa ammoo gaa. Baaba keessa Ahmad ajandaa kanatti injeeniin ayyeef rakkoon qabu. Galatoome. Musliima jeeta siin gaafadha durmaanuu dhiifama nuti gaafachuu kiyyaaf. Galatoome ulfaadha ayyee rakkoon qabu. Jette foodde hay. La siin jedhaa jira miti khaliifoo naan jedhaa jiranni naan jedhaa jira. Awoo ati musliimaa miti. Bakka naan jedhe kalaas rakkoon qabu. Oh okay. Naan jedhe kalaas dhiisi.
gara dubbii Batu kootti Ahmad fixatu dhiisame. Macarasha irra Eeyyee. jawuu fi jawuu dhabuu isaati. Muhammad Bayaaniin nuti gargaarrataa ati itti inaaftaa kan gargaarratunudha. Isiniif aniif Muhammad Bayaan Oromoodha anis Oromoodha. Muhammad Bayaan nama anis nama. Muhammad Bayaan Muslima anis Muslima. Ati baga fira taatee fi ani baga na lagaa ta'eef. Isi gargaarra gabbaynu kana dure. Dabaree nan koodha. Dabaree nan koodha. Dabaree nan Silkii qabda gabbaynu kana dure keesha keenya irraa baasnee si gargaarra maa bocha. maal na gargaarta rabbii jedhiiti. Maal na gargaarta Ahmad Huseenii maa guyyaa tokko waa si kadhadhee beekamu? Si mitiiti ani haadha jabduun na guddise naman kadhadhottee qoraan dugdatti baattee anaan qoleetti baattee na guddiste maaliin si kadhadha biibi? Please. Okay, Ahmad toof dhiisi. Eenyudhati maal eenyuun maal waan si bakka baatee Ahmad karaa dubbii wani toof dhiisi. Karuma ajandaa irratti deebi. ani dhaggeeffadhu. Ituun geemii naasaa ta'e isatti ni naafa. Asirraati ababaa naa kennaa kana naa kennaa kana naa godhaan jedhatu ta'e isatti ni naafa. Ani jireenya mataa kiyyaan jiraadha. Jireenya nama nan ilaallatu. Garuu wanti nurraa dubbadheef nama kanatu nama diiniidha. Ati qabeenya qabdaa. Qabeenya ati qabdu kana namoonni gariinuu hin qabani. Isuma qabdu kana irratti rabbiin galateeffadhu yoo barbaadde mana sanayyuu gurgurattee ittiin jireenya kee ooffachuu dandeessa. Saa jedheen irratti dubbadhe malee wanti isa naafuuf hin jiru. Namni kadhaatti naafa. Geemii irra taa'anii nama kadhachuutti naafa namni kanatti ni naafa. Dogongorteetti obboleessa kee. Inni lammataa wanti ati dubbatte jechuudha. Qabxiin inni tokkoffaani ani Muhammad Bayaaniif. Dhimma booniyyee haadha mana keetiitti miidhagga jechuun dandeessa. Si yaadachiisa rakkoon qabu. Sammuun fayyaa qabdi. Obboleetti kiyyaadha. Isheen laa ilaaha illallah Muhammad Rasulullaati gidduu keenya jira obboleessa kiyya qaalii. Ani booniyyee si dhimma isaaniiyyuu ani tariitii si caalaan dhimma isaanii lamaan gidduutti si caalaan aarsaa kaffaleera ta'uu danda'a. Feetummoo sitiyyuu na caalaa kaffaleera ta'uu danda'a. Isa kana booniyyeen ragaadha. Rabbiin immoo ragaadha. Inni guyyaa qiyaamaa waggaa 50 fuuldura isaa qullaa keenya fuuldura isaa nu dhaabu inni ragaadha yoo waan kana nan kijibate. Yoo nan kijibate Rabbi islaamummaa naa kenne islaamummaa narraa fudhatu. Wallaahi daarektiin duukaa isaa ture ishee duukaa. Isa duukaallee bilbila Itoophiyaatti. Dhimma isaanii keessatti jechuudha. Inni naafta. Okay, anootti ni naafa. Maaliif hin dhimma isaa cinqamaaf? Isa fudhattee haasofsiisuu dandeessa keessaan itti dhiyaattaati. Sigalee akkuma amma dawwaltee haasofsiiste kana dhimma keessan keessatti mucaan kun waan godhe qabaa jette. Ana habiibii naman itti naafuu hin qabu. Namatti naafuu mitiiti. Wallaahi rabbii guddaati na beeka. Namni tokko rakkatee hin bo'a taanaanu dhaabadheen himmaan duukaa bu'a maleen yoon hin qabu ta'e waan hin godhuuf iyyuu dhabe callisee bira darbuu hin danda'u. Namatti naafuu mitiiti namatti wanni jechuu miti. Sigalaa jira. Isuma abbaan arge sooshaal miidiyaa kanarratti gadi nu waqarraan waanuma gatii man qabne gatii marakasa tokko fakkaachuu danda'a namatti. Garuu mee xiqqoo mashee obboleessa kiyya kaliifoo taragaaggaye akka waan Muhammad Bayaaniin jibbeetti hin ilaalin. Ani wanti dhufee asirratti dubbadhe intala kanaanii rabbi jahannamiin rabbi kaatimaa kee balleessu jettee yeroo inni jecha kana jedhu viidiyoon kun waraabama baay'ee deema. Akkam seete maamma keenya akkam seete. Kaliifoo na xumursiisi. Ati reefuu dhufta. Ibsaan illee reefuu dhufa waan duraa saamuun dhageenye. Maal jedhe rabbiin kaatimaa kee haa balleessu. Ana malee nama biraatti yoo eerumte namni biraa eenyuyyuu si fuudhuu hin danda'u jedhe akkas jedhee taayaa baara. Viidiyoon kun waraabama. Ijoollee muslimaata akkas wal jedha. Nama muslima nama qaraasisutu akkas jedha. Dheengadda agartaniittu yoo ta'e waan namoonni faallaa islaamaa jiran ijoollee suudiitti ijoolleen duuriyyee gandaaf kutaa. Rabbiitti irraa ajandaa fudhatee si har'a haasaa oolu tokko kunoo kan Kanadaa kana jiru tokko kan si arrabsaa oolu tokko qaamaa walitti dhufnaan jeen kan naafetu wal quban qabne kan naafetu wal lola so obboleessi islaamaa akkatti walirraa diffeensi wal godhu qaba siigalee kana waan ta'eef ani immoo waan ati akka waraabeessaa akka harree iyyitanaan jetteef wallaahi rabbii jechaa dhiifama sii godhe ani no naan deebisin waan naan deebisu kan qabne niin beeka lafarraa kaatee Ani siif hin deebisu laa.
Ankoo ela ani kankoo Dhuma ela keenya nurraa qayyartanii yeroo tokko yeroo tokko dhimma gandaatiin irrabsamaa yeroo tokko dhimma bantiitiin buraa tokko rakkoo tokko hin qabu. Ahmad Ahmad amma Alhamdulillah laa kulli haal. khaliifoon fixate khaliifoon sirraa fixate akkas garuu karaa rabbiin akka hin qabne waan kanaan beeki inni gama isaati yoon balleessallee dhiifamu balleessa keessa hin jira ati garuu nu didde ilma musliimaa taate itti dhiisi garuu anaasirraan gaafii qaba reefu hoggaa booniyyatti dubbattu akka waan hariiroo jaalalaa fiifuu qabdu takka jaalatu takkatti itti loltee dubbatte malee akka gorsaa obboleettii sanitti miti jecha san keessa hoggaa ishiidhan jettu akkamitti namni tokko akkana akkanatti xiinxallee jiran akka ajaa'iba si dhaggeeffataa ture dubbiin tun akkam Ahmad Dhaggeeffadhu. Ati maal amanta? Quraanaaf hadiisa miti? Okay. Akka maaliitti irra naa deebi gaaffii kee? akkaataan ati itti gorsite akka nama obboleettii diinitti osoo hin ta'in akka nama hariiroo liidarshippii addaa ajaa'ibaa waliin qabu dubbatte ati nama maarreeti ati maarre akkam jechuun foloo walirraa qabnaa si hordofnaa si waliin jiraa hoggaa namni tokko akkamitti namni tokko akkamitti asirratti huccuu kootu narraa baasi jiru akkamitti bakka ni jiraami nama tokko kaawa keessaan amma fakkeenya fareendinti maa waan akkasii daleedde jee dubbadhu fiilingii saniin dubbatte wallaahi laziim maaltu jira addanaa baase. Eeywa dhaggeeffadhu fiilingii kana gaa akka tittiikkattudha. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fabilisaanihi fabiqalbihi jedha Rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Namni tokko wanta badii tokko gaafa arge dhagaa jirta wanta badii tokko gaafa arge waan sana jalqaba humna isaatiin haa balleessu jedhan itti aansuudhaan arraba isaatiin sadaffaa immoo qalbii isaatiin haa jibbu qalbiin jibbuun irra xiqqaa imaanaadha jedha Rasuulli Rabbii salawaatu rabbii wasalaamu alayhi. Ani wanti itti keessatti lubbuu akka kanaa gochuun qabdu dumbushee maarriyyi akka kanaa gochuun qabduun jedhee akkasin jedhee ture taajoo yoo warri waraabdan jiraattanii akkasitti wallahi khalifa wannumti laal Ahmad khalifa wannumti milyoon tun bari yookaan warra keetii miti jee dubbatee khalifoonu waan kana sirratti argeetu obboleessa kayya inoo khalifoon kanaa dubbatu. Thank you sir, thank you habibi. Akkaataan itti dubbatte suni warra jalaa kanaa dubbatu akka bakka ni jiraa miti waan takka taasisu ishiin qofti waliin beeytanii tokko gartee akkas fakkaateeti egaa uumaan jiraanne rakkoota kan qabu gara akka obboleetti ta'etti gorsuu dandeessa rakkoota kan qabu. Laala sitti na ajaa'ibe naan wallaahi sitti na ajaa'ibe dhaggeeffadhu ati akkasitti fudhattee amma akkasitti tilmaamte. No akkasitti tilmaame khalifa lolchiisan sitti mujjiraa baran. Ani maalin jedha naaf ishee obbolummaa islaamaa waliin qabna jedhee naasaa banadhe moo lubbuu maaloo jedhee naasaa banadhe ibsa. Arraba kana rabbi guyyaa tokko qabuu jira bar. Arraba tamma akkasitti taasisu kana rabbi guyyaa tokko si qabuu jira bar. Laala. Maaliif akkasitti taasota? Akka nama itti dhaaluu fi akka nama tokko gartee doorsisuudhaan wal adda sii galee akka yoon itti dhaanes obboleessa ishee hangafani bar. Eegaa bar waan kanaan dhibee bar. Maarree obboleessa ishee hangafani yoon itti dhaanes rakkoo tokko hin qabu bar. Nan hangafa isheetiin. Isheetiin yoo xiqqaate umrii waggaa 15 faana nan hangafan. Kanaafuu itti dhaanuu nan danda'a. Teessoo ammasii wal kuttee akka lubbuu si jaalatti wallahi hin beekamu caayyarraa hin beekani. Adeero. Subhanallah. Maal subhanallah kammaree. Yeroo tokko yeroo qalladdani. Ahmad please. Ni jaalatte rakkoo irraa qabdaa qo'ee hammadatti ni jaalatte yoo subhanallah ma jechuun maaltu fide ni jaalatti bakka okay kunoo seequ jirti yaa kunoo silaa ani hin jaaladhu jetti silaa irraa gara ta'uu baatte kunoo qoflu jirti yaa ati maaliif subhanallah jetta. Ati mee no ani sinuma lamaan hin jedhaa jira khalifa dhaggeeffadha. Yoo habibi. Wanni waliin qabdaa jettanii bar akkas jettanii. سبحان الله. أولا ولا خير، نما والله والله.